Oromoon maaliif saamamaa jira? Maaliif tumamaa jira? Maaliif immoo ajjeefama? Oromiyaa keessatti qofaa maaliif ta'e isa jedhu itti aaneen dubbadha. Maayinni sababiinsaa maalumadha? Jechuun nama magaalaa keessa jiraatu, daldalaa daldalatee jiraatu, hakiima, ogeessa fayyaa, nama biizinasii banatee uummata isaas tajaajilaa ofiis jireenya isaa jiraatu tokko. Maaliif saamuun barbaachise? Maaliif salphisuun barbaachise? Biltsiginnaadhaaf miseensa ta'ee waan isaan hojjedhu jedhanii duwwaatuun ta'in ofii darbee wanta irraa hafaa yoo hojjeteef malee Abiyyiin aangoo irratti eeguudhaaf har'a maal hojjedhu har'a ganamaa amma galgalaatti maal hojjedhu nama jedhu yoo ta'e malee hin rukutama, hin saamamas. Kanatu Oromiyaa qabatee jira laa. Dhugaan lafa jiru Oromiyaa keessatti. Amma qabxiin jalqabaa biyyatu na jalaa du'eedha. Inni lammaffaanii gidduu seenanii moggaatti nu baasanii jedhe. Cuunfaa dubbii isaatiin himaara laan. Gidduu seenaniitu moggaatti nu baasanii. Eenyuun jedhaa booddeen dubbadhasas. Wanti inni dubbatee sirriidha sirrii miti jedhu irratti sooshaal miidiyaa irratti waan dhalate dhaqaa laala. Atakaaruutu ka'e. Waa'een Oromoo nafe. Oromoon rakkoonni keessa jiru kana jedhameetuma beekamu. Oromoodhaaf eenyuma dubbatu kan jedhu hafeetu isa waa'ee Minilik faarsuuf eeyyee sirriidhaa sirrii miti kan jedhudha jechuudha. Dhimma tarsiimoo siyaasa Oromoo wajjiniin akkaataa inni itti walitti qabatu irrattitu gaaffii gaafannee yaadatti kennuudhaaf yaalii goonaa nu daawwadhaa isiniin jenna. Jalqaba irratti waa'ee gidiraa Oromoo kana haasofna. Gidduu kana wanta sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru hundi keessan argitaniittu uummata keenya biyya keessa jiraataa jiruuf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan inni hin beekne miti, waan inni beeku deebifnee itti himna. Garuu immoo dhukkuba isaa namni dubbataa fi jiru waan hin jirreef dhukkuba isaa ifa baasee nammaa isaa jiru waan hin jirreef akka Oromoon bal'ina keessa jirutti diinni waan haasa'uuf inni kaan immoo nan galchuu jedhee yookaan abdii kutatee waan afaan qabateef dhukkubbii kana namni dubbataa fi jiru akka hin jirre hin beekamu. Kanaaf jalqaba isa dubbanna garuu dhukkubbiidhuma sana duwwaa immoo miti. Maaliifitu wanti kun raawwatamaa jira kan jedhutu haasofna jechuudha. Sanadha dubbii barbaachisa. Maayinni wanti deemaa jiru kan jedhu hiikatti kenninaa jechuudha. Lammaffaa irratti waa'ee dhimmuma kanaa wajjin wal qabsiifnee waa'ee qulqullina toora siyaasaa dubbanna. Jiramoo hin jiru rakkoon akkasii maaliif dhalatee kan jedhu kaafnee dubbanna. Sadaffaa irratti maqaa Hacee Hundeessaa kaafneetu waa'ee isaa yaadanna. Maaliif Hacaaluuni akkuma isin beektanii booddee bal'inaan akkuma irraa dubbachuudhaaf adeemu Hacaaluuni aartistii qofaa miti. Yeroo kanatti maqaan isaa firaanis diinaanis waan ka'aa jiruuf, ayyaan laallattootaanis waan ka'aa jiruuf, warra faayidaa ofiitiif deemuunis maqaan isaa waan ka'aa jiruuf. Eenyummaa Hacaaluu kaafneetu bara kana keessa waa'ee ormaatuun ta'in waa'ee keenya haasofna jechuudha. Wantoota kanarraatu dubbanna nu daawwadhaan affeerraa keenya amma kallattii dhumaanii gara kutaasa jalqabaatti adeemna waa'ee gidiraa Oromoodha. Gidiraa Oromoo wanti jedhee waamaa jiru waan haaraa miti. Akkuma sila isiniif kaase gidduu kana wanti sooshaal miidiyaa irraa adeemaa jiru keessumatti magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu kan akka Ambootiif Shaashamannee keessatti gareewwan saamichaa, reebichaa fi ajjeechaa kanii sirni Abiy Ahmed bobbaase. Garuu maqaa garaagaraa kan qaban fakkeenyaaf ani gidduudhuma kanan dhagaa maqaa kana gareewwan garaagaraa sirnichaan ijaaramanii kallattii Oromiyaa hundarra faca'anii akka isaan jiran nan beeka. Garuu maqaa akkasii qabaachuu isaa dhugaa dubbachuuf gidduudhuma kanan bara. Garee 120 garee maalii kan jedhamu kana jechuudha. Wanti ijoo guddaani waa'ee maqaa isaaniitu hin ta'in gareen kun tajaajilli isaa maali kan jedhudha. Tajaajilaaf dhaabate duuriyyoota miti. Amma namooti duuriyyoota kashlabboota yeroo waaman nan arga kashlabboota miti jirri kun. Namoota leenjii qaban, namoota hidhatan, namoota caasaa qaban kashlabbee miti. Kashlabbeetti rikruutii godhanii ta'uu danda'a. Garuu garri caalaan isaanii leenjii waraanaa namoota qabanidha.
leenjii namoota qabanidha. Kaayyoodhaaf namoota hojjetanidha. Amma gara sanatuun naqini jalqaba dhukkubbiidhuma uummata keenyaa kana haa dubbannu. Wanta ta'aa jiru magaalota Oromiyaa keessatti, baadiyyaa keessatti maaltu ta'aa jira? Nama saamuuni Oromiyaa keessatti nama qabeenya qabu adda baasanii filanii konkolaataa keessaa buusanii qabanii hidhanii gara dabarsanii qabeenya gaafachuuni waan har'a eegalame miti Oromiyaa keessatti kan beektanidha. Waan har'a eegalame miti. Nama qabeenya qabu adda baasanii kophaatti. Kana maqaasaa kan fudhataa ture immoo eenyutu kana godha jedhamee baroota darban kana keessa maqaa kan fudhataa ture eenyuun akka ta'es beektu. Woboosa Waaqayyotti fuudhetu maqaasaa fudhataa ture. Woboota akka godhe kan jiru. Isa fudhataa ture. Maqaa wobootii waan ijaaramee baadiyyaa keessa jiru hundi keessan kan beektanidha. Garuu amma dubbiin kun abbaa godhatee ifaan ifatti caasaa sirnichaa akka inni ta'e. Ifa ba'ee viidiyoodhaan uummati keenya ilaalaa. Yeroo nama karaarraa fuudhanii cafaqan. Yeroo nama karaarraa fuudhanii abiyuus godhan. Oromoo akka nama biyya hin qabneetti, namni biyya hin qabne iyyuu akkas hin godhamu. Seerri hin jiru biyya keenya keessa gaafa jennu oduu fakkaata. Akka kanatti yeroo fuudhanii nama cafaqan, yeroo mucaa namaa jiraatti salphisan argaa jirtu. Yeroo dhidhiitan. Namooti kun gariin isaanii gara dabarfamanii akka ajjeefaman kan beektanidha. Amma kan nuyi haasa'aa jirru warra viidiyoon ba'eef duwwaa miti. Guutummaa Oromiyaa keessatti godhamaa jira. Warra viidiyoodhaan carraa waraabamuu hin argannetu jira. Kan akka Galaanaa Gaaromsaan jira. Galaanaa Gurbaa Amboodhaa fuudhamee halkan ajjeefamee lafa waala isaatiillee kan hin beekamne. Namoota hedduu kan akka Muhammad Amiin Hararirraa. Erga yeroo Abiy dhufeeti Oromooni mana keessaa gototamee inni kaani haadhaaf abbaa isaatu gototamee ajjeefama balbala duratti woboo ta'e ijoolleen keessan kan jedhuun. Inni kaan sababii funaanameetu ajjeefamee dhufama. Inni kaan mana hidhaa keessaa fuudhamee ajjeefama. Madaa waggaa 8 har'a kan jalqabame miti. Har'a garuu viidiyoodhaan as bahee uummanni kun walii wajjiniin isa amma yeroo tokko lafa akkasii wayyaa lafa akkasii baay'ee miidhameera kan jedhamu tun ta'e walumaa wajjiniin wal ga'ee sooshaal miidiyaa irratti ilaalaa jira. Oromoon akka salphate. Oromummaan akka salphinaaf ta'e uummanni akka inni baay'ee miidhame walii wajjiniin ilaalaa jira. Amma kana isinitti muudhaaf miti ani kan hin dhufe. Waan isin argitan waan ta'eef Oromoon waan inni keessa jiru waan ta'eef isarra deebi'ee isinitti muuf miti kan hin dhufe. Wal yaadachiisuun garuu waan keessa jirru walitti himuun immoo garuu akkumadha. Dhimmi koo inni cimaan garuu maayinni ofii wanti kunii kan jedhudha. Maayinni maaliif reebama Oromooni? Maaliif saamama Oromooni? Maaliif ajjeefamaa jira? Hacuuccaan akka kanaa Oromiyaa keessa qofaa maaliif ta'ee? Maaliif miidhamuma duwwaa walitti himnee dhiisuu hin qabnu? Maaliif hiika qaba? Warra hojjetaa jiran maraatuu miti beeka. Akka namooti tokko jedhanis jibbuma duwwaadhaan ka'anii warra godhan miti. Ani isinitti meera sila. Caasaatu jira. Kaayyootu jira. Hidhannootu jira. Qabeenyatu jira kana dudduuba. Sanadha kan inni walitti haasa'uu qabnu. Qoosaa miti. Namoota aaran kashlabboota miti jarri kun. Aariidhaan namoota guutamanii rakkoo dhuunfaatiin deemanii nama attaak godhan miti. Kaayyoodha. Sirnatu jira. Sirna kana geggeessaa jiru. Isadha kan inni walitti haasa'uu qabu. Maanni wanti Oromoon akka kanatti rukutamaa jiruu fi maayinni. Gaaffilee akkasii gaafannee deebiitti kennuuni hacuuccaan Oromoo keessa jiru hundeerraa maal akka inni ta'e haasa'uufitu carraanuu bana. Wanti Oromoon keessatti of arge kun qabsaa'ee erga sirna tokko injifatee booddee wanti Oromoon keessatti of arge kun maanni kan jedhuu fi gaafannee deebii akka argannuufitu carraanuu bana wanti kun. Mee gaaffii baay'eedhaan kaase waan ta'eef jala jalaa tokkoon kaasee tan dubbadha. Tokkoffaa
Oromoon maaliif saamamaa jira? Maaliif tumamaa jira? Maaliif immoo ajjeefama? Oromiyaa keessatti qofaa maaliif ta'e isa jedhu ittaaneen dubbadha. Maa inni sababiinsaa maalumadha? Jechuun nama magaalaa keessa jiraatu, daldalaa daldalatee jiraatu, hakiima, ogeessa fayyaa, nama biizinasii banatee uummata isaas tajaajilaa ofiis jireenya isaa jiraatu tokko maaliif saamuun barbaachise? Maaliif salphisuun barbaachise? Sodaa jala akka inni jiraatu gochuun maaliif barbaachise? Sirni bulchiinsaa kamiyyuu Itoophiyaa keessattis Itoophiyaadhaan alattis mala bulchiinsaa waan jedhamu. Kun mala bulchiinsaa biltsiginnaan Oromiyaa keessatti falate keessaa isa tokkodha. Akkamittiin mala bulchiinsaa taasisan jedhu namni isinitti hima. Wanti kun gaafa laaltan baay'ee nama dhukkuba. Baay'ee nama gaddisiisa. Qorqalbii namaa cabsa. Garuu kaayyoodhaan ijaarsaan faayinaansiin itti godhameetu geggeeffamaa jira. Kanaaf irraa haasa'uun nu barbaachisa. Sirni bulchiinsaa jabaa Oromoo fi Oromummaa guutummaan guutuutti cabsee mootummaa Abiyyiif jilbibbiidhaan akka inni deemu godhee sirna Abiy kana lafa keessa gadi fageessee dhaabu akka dhalatuuf hojiin kun kan hojjetamaa jiruuf. Ammayyuu hin taane kunii yoon kan naan jettan eeyyeen taane immoo raawwanne iddoon geenye. Abiy 4 kiiloo keessa jira. Caasaan isaa dhaabbatee jira. Loltuu olii gadi Oromiyaa keessa deemee hojii hojjetuuf qaba. Caasaa nageenyaa qaba. Caasaa tikaa qaba kan intelligensiidha. Qabeenyi harka isaa jira. Garuu Abiy lafa yaadu hin geenye. Keessumatti Oromiyaa keessatti lafa yaadu akka hin geenyeef hudhamee karaa irratti qabamee hafee jira Abiy. Hudhamee qabamee jira. Maaliif? Abiy wanti inni jaallatuuf, wanti inni jiraatuuf, kan inni du'uufis immoo aangoo isaa qofaadhaa jenneerra kanaan dura. Akkuma isin argaa jirtanidha. Ayidiyooloojii dhaabbataa kanadha kan koo kan jedhu qabaachuu dhiisuu mala. Kan itti luucca'u qaba garuu. Kan inni itti luucca'u nan dubbadha booddee. Kan inni filatu yoo ta'eef kan inni filatu waan isin argitanidha yeroo inni dhufee kaasee ganamatu cireenyaa ta'e surreeyyuu miila keessa waan baafate natti hin fakkaatu. Ganama Minilik jechaa dharribaa ka'e gaafa dhaqee muudame addaraashatti. Filannoon isaa ayidiyooloojii isaa immiyyee Itoophiyaa sabaaf sablammoota kan xinneessu, sabaaf sablammoota kan tuffatu, Oromoo qorqalbii isaa kan cabsu. Filannoon isaa ayidiyooloojii ofii isaatii miti garuu. Aangoo irrattiin turuudhaaf kana turanaa wayyaa kan jedhudha. Akka namooti tokko tokko jedhan Oromoo irraa waan dhiibameef miti kan inni ayidiyooloojii sirna Habashaa kan isteetii Itoophiyaa sana kan inni filatee fi Oromoo waan dhiibbateef miti. Kaayyoo isaati. Aangoo irra turuudhaaf kanatu na gargaara, irra kanatu naa wayyaa. Maaliif Oromoon of danda'aadha, of danda'ee dhufe keessumatti iyyuu yeroo qabsoo qeerroo sana keessa waan ta'e namni ilaale namni akka Abiy kana ilaalaa aangoo irra taa'uu hin danda'u. Aangoo irra kana ilaalaa turuu hin danda'u. Waan jibbuuf miti laa qalbeeffadha. Waan jibbu qofaadhaaf miti. Hin jibba. Sirriitti jibba. Garuu waan jibbu qofaadhaaf miti. Eliitiitu jira. Ayidiyooloojiitu jira. Biyya Oromiyaa waan jedhamutu jira. Biyya Oromoo, Oromummaa waan jedhamutu jira. Sun yoo baay'ee xiqqaatee wantoota inni dhiyeeffatetu jira. Kanan barbaadadhe waan inni dhiyeeffatetu jira. Sun aangoo kootiif yoo oole malee gatii hin qabu kan jedhuun dhufe Abiy. Wanti sun ta'uu hin dandeenye isiniin jechuu kooti. Qorqalbii Oromoo guutummaadhaan guutuutti cabsee jilbibbiidhaan akka inni deemu taasisee mootiidhaati jedhamee fudhatama argatee jiraachuu hin dandeenye Abiy Oromiyaa keessatti. Fincila hidhannootu jira, diddaa uummataatu jira, mufannaa eliitiitu jira. Kanaaf Abiyyiin
eeyyee ati mootiidha kan jedhu hin jiru warra. Isa dura simatame sana battalatti bishaan nyaachisen. Isa dura Oromoon baga nagaan dhuftee battalatti bishaan nyaachise. Maaliif bishaan nyaachise? Sila siniin jedheera. Wanti inni bishaan nyaachiseef waan jibbu qofaaf utuu hin ta'in aangoo kootiif hin tolu. Oromummaadhaa fi Oromiyaa wanti jedhamu ituu ulfinaan taa'aa jiru an aangoo irra taa'uu hin danda'u. Maaliif kaayyoo qaba? Eessaan geesse gaaffii keenya kan jedhutu jira. Ulfinni Oromiyaa eegamaa jira moo eegamaa hin jiru gaaffii jedhutu jira. Hawwiin uummata keenyaa eessa ga'e kan jedhamutu jira. Safaruutu jira. Jaarmiyaalee Oromiyaatu jira. Abboota gadaa walitti qabanii rashanuun kan barbaachiseef kanaaf. Abbooti gadaa kun dhufanii Abiyyiin aangoo irraa buusuudhaa fi waan humna qabaataniif miti. Fedhii iyyuu waan qabaataniif miti. Maaliif aayikanii aadaa Oromooti jarri kun. Karrayyuutti abboota gadaa rashanuun kan barbaachiseef qorqalbii sana cabsanii of jalatti caccabsanii bulchuudhaaf. Haxinnaatu haguddatu ijoolleen Oromoo qawwee baattee Oromiyaa keessatti aarti. Wanta sana balleessuun hin danda'amne, injifachuun hin danda'amne waggaa 8 arga. Dirooniin rukunnaan, nama jimlaadhaan ajjeefnaan, Oromoo jimlaadhaan buqqifnaan mo'achuun hin danda'amne. Hin taane sun hamma yoonaa hojiirra ooluu hin dandeenye. Olaantummaa qabaa? Eeyyee isa sin argaa jirtan. Iddoo ga'uu hin dandeenye garuu Abiyyi iddoodhaan ga'achuu hin dandeenye. Kana maaliifan dubbadha? Isa sin beektan isinitti himuudhaaf miti. Kaayyoon saamaanni Oromoo magaalaa keessatti salphisanii cafaqanii gadi rukutuun maaliif kan jedhuun isinitti dubbataa jira. Waan kanarraa dubbii bu'uuraa kanarraa yoo ceene hin dogoggorraa waan ta'eef. Waanuma taane duwwaa walitti himaa miidhamuma duwwaa walitti himaa deemna waan ta'eef. Sirna kaayyoo qabutu jira. Kaayyoo fiixaan ba'a. Oromoo hiyyoomsee qorqalbii isaa cabsee akkan jedhutti jilbibbiidhaan deemee anaan akka waaqaatti na ilaalee malee gibiruma duwwaa kaffalee afaan qabatee taa'uu hin danda'uudha. Ilaa qalbeeffadhaa. Dooktarii tokko magaalaa keessaa fuutee saamtee sodaachiftee jiraachisuuni maal godhe? Waan maal godheef? Homaa waan godhe hin qabu. Hojii isaa hojjetatee bulee kanuma. Garuu qabeenya biltsiginnaa miti. Kan isaanii ilaalchi maaloodha? Kan isaanii qofaa yoo ta'e nama biltsiginnaa ifaan ifatti yoo nama biltsiginnaa ta'e qofaadhatu miidhamarraa hafuu danda'a. Nama biltsiginnaa miti taanaan miidhamatti saaxilama. Diinadha jechuudha. Kanaaf namoonni nuyi daldaltootadha. Ogeessotadha namootni jennuun biltsiginnaa biratti diina jedhamaniiti beekamu. Maaliif Oromoodha kaa maqaan isaanii? Qabeenyaan fooyya'uun isaanii, ol ba'anii mul'achuun isaanii kaayyoo sila ani isiniin jedhe kaayyoo Abiyyi sanaa fi salphinadha. Amma tokko tokkoonsaa wantoota kana fakkeenyatti goone yoo laalle wayya. Fakkeenyatti goonee tokko tokkoonii jechuudha. Ati kan biltsiginnaati miti taanaan biltsiginnaa biratti diinaa isiniin jedheera. Kanaaf hin saamama, hin rukutama, hin cafaqama gaafa barbaachisaa ta'e akkuma argaa jirtan hin ajjeefama. Yoo biltsiginnaadhaaf miseensa ta'ee waan isaan hojjedhu jedhanii duwwaatuun ta'in ofii darbee wanta irraa hafaa yoo hojjeteef malee Abiyyiin aangoo irratti eeguudhaaf har'a maal hojjedhu har'a ganamaa amma galgalaatti maal hojjedhu nama jedhu yoo ta'e malee hin rukutama, hin saamamas. Kanatu Oromiyaa qabatee jira laa. Dhugaan lafa jiru Oromiyaa keessatti kanadha. Irratti walii galtee dhabe Oromoon malee keessumatti eliitiin Oromoo irratti kana ilaalee irratti walii galuu dadhabe malee kanadha dhugaan Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Lammaffaa maaliifidhaa Oromoo rukutuun saamuun ajjeesuun maaliif barbaachisee kan jedhu dhimma kan biraatu jira kanatti walitti hidhate. Ilaa namooti Abiyyi garee 120 garee maalii jedhamee ijaaree gadhiise. Peeroolii irraa miti mindaan isaanii. Mindaan isaanii dafqa Oromooti. Isa Oromoon dafqee argate kana, daldalee san argate kana, tajaajilee san argate kanadha. Mindaa keessanii
cafaqaatii caccabsaatii nyaadhaa jedhee abiyyitu kenneef akka bara minilik hidinnaa እንደዚህ አይነት አገር ብላ jedhee sanni shoomu jechuudha. Minilik gaafa abbaa aangoo shuumee ergu keessumatti biyyoota naannolee loltummaadhaan minilikiin ofirraa faccisanii injifatamanii caban yeroo ergu dhaqi lafa akkasii nyaadhu jedheetu erga. Mindaan qabu bara sana mootummaan Itoophiyaa mindaa kaffaluun qabu loltootaaf mindaan kaffalu kaazenaanis hin jiru sirni isaas hin dhaabanne yeroos. Har'a kaazenaanituma jiru akkas godhama. Hidinnaa bilaa jechuun qabeenyi biyya sana jiru hundumtuu namas dabalate kan keetii jechuudha. Kun waan ani isinitti himu miti. Galmee mootummaa sanaarra jira wanti nama isinitti dubbadhu. Galmee isaarra jira. Warri biyya sana daawwatanii deebi'an waan isaanii afaan Faransaayitiin, afaan Xaaliyaaniitiin, afaan Ingiliziitiin waan isaan barreessan wanta hayyoonni seenaa ifaan ifatti beekanidha kun hidinnaa bilaa kan jedhamu. Kanatti dhufe Oromootti. Kanaaf warri har'a nama cafaqan abaluudha jenneenu sooshaal miidiyaa irraa ilaallu kun namoota dhuunfaa miti. Hojii sirni sun itti kenne hojjetaa jiru. Mindaan isaanii immoo Oromoodha. Qabeenya Oromooti. Caasaa bulchiinsaa fayyadamaniiti laa qalbeeffadhaa. Namni tokko akkaawuntii isaarraa horii meeqa qaba kan jedhu mana baankiitii wajjiniin ajajaan neetwoorkiidhaan hojjetamee baafamee himamee laa horii hammana qabda hammana nuu kenni kan jedhamu jechuudha. Hiyyoomsanii mindaa isaaniiti. Mindaa isaanii gaafan isiniin jedhu immoo isa namni ji'aan qaxaramee 5,000 nyaatu miti. Miliyeenaan. Maaliif jarri kun ila dubbii kana dhageettan. Jarri kun lubbuu namaa dabalatee hin ajjeesu. Kanaaf birrii 5,000 siin hojjetan. Itti gaafatamummaa jira kaaboor. Akkuma kanatti hafaa waan hundumtu no. Mi'aadha hojichi hojii gatii guddaa nama kaffalchiisu waan ta'eef kana godhiitii nyaadhu jedhee mindaa isaaniiti kanaaf Oromoon saamama. Kanaaf ajjeefama. Kanaaf ajjeefama. Kan ifa ba'aa dubbiin abaluu jedhamee sodaatamu immoo achumaan ajjeefama. Akkuma argitan. Tokkoon irra deebi'ee isinitti ni moodheeni. Waan sadaffaan dubbataa irra maaliifitu Oromoon akka kanatti rukutama? Maaliif salphifama? Maaliifitu saamama? Maaliif immoo ajjeefama kan jedhu? Tokkoffaa kaayyoo sirnaati. Isiniin jedheera. Biltsiginnaan akka Ihaadeg yookaan akka mootummoota warra kaanii nam mormine taanaan kan jedhuun qabu. Cal jedhee taa'aa jira kan jedhuun jiru. Keessumatti nama uummata keessatti mul'atu taanaan yookaan kan jaraa ta'u yookaan tumamtee reebamtee salphifamtee mul'achuu siraraadha. Saamamtee mul'achuu siraraadha. Ergaan isaa maaloodha? Dubbii sadaffaan isinitti himaa. Namni kan biltsiginnaa hin taane carraansaa kanadha jedhee uummanni sodaadhaan akka jilbeeffatuuf. Fakkeenya godhanii warra humna horii qabu, warra beekamtii qabu, warra uummata keessatti mul'atu fakkeenya godhachuudhaan uummata jilbeenfachiisuudha inni kan biraan. Mataa Oromoo fuudhanii rukutanii ajjeesuun, saamuun, salphisuun, katamaa keessatti cafaqanii agarsiisuun viidiyoon kun bargaaf tokko bahee akka mul'atu hundumtuu hin beeku. Amma akkas godhaniitu ituu badanii qabamaniiru qabamuuf jedhu maal waan jedhu kana hin argitu miti. Namni isaan qabu hin jiru maal godhani? Maal balleessani? Waan sirni sun itti kennee hojjetaa jiru bara. Wal dorgommiin namoota dhuunfaa jiraachuu danda'a. Inni tokko isa tokko xaxee kuffisee barcumatti ol ba'uudhaaf wal dorgomuun carraa hojii OPDOoti inni. OPDOon kan duriis kan har'aas akkasuma amalli ishee. Hiriyaa ofii, michuu ofii taa'anii wajjiniin waan godhanii hamannaa meeqa hamatanii noottii qabatanii gaaf tokko immoo isa galagalchanii olitti ba'u kana godhe abaluu jedhanii. Wal dorgommii kanatu jira. Kanaaf abaluu kana balleessee jedhanii inni tokko isa tokko carraa kana fayyadamee haleellaa irratti banee barcuma harkaa fudhachuudhaaf yoo ta'e irraa kanaaf seeratu jira. Seeraan gaafatamna waan ta'eef dubbii sobaati. Olaantummaan seeraa Oromiyaa keessa hin jiru. Olaantummaa Abiyyitu jira. Olaantummaa garee Abiyyitu jira.
malee olaantummaan seeraa hin jiru. Kanaaf wanta Oromoon ta'aa jiru kana walitti himuu gadduu qofaatu hin ta'in hiikasaa beekne kaayyoos akka inni qabu beekuutu nurra jiraata. Hiika qabaa kaayyoo qaba. Kanaaf jarri kun akkuma beektan akkuma nirra deddeebi'ee jedhaa jirus ijaarsa qabu, hoogganaa qabu, itti gaafatamaa qabu, caasaa qabu. Bajeta qabu. Bajeti isaanii eessaa dhufanis ni jedhe. Daldaltoota Oromoo irraa dhufa. Oromoo isa tumamee cafaqamurraa fudhatama horiin. Mindaa mootummaan kaffalu hin jiru. Yuunaayitid Arab Emireetiidhaan inni dhufu horiin diroonii bitaa xiyyitii bita. Kaazenaa mootummaa keessaas ba'een kaffalu maaliif seeratu jira amma fedheentini jedhu malee nama baay'ee involvii godha. Jechuun farramuutu jira waraqatarra taa'a baasii nammanaa waan akkasiitiif ba'e abalutu mallatteessee fudhatee jedhama waan akkasitti hojjeta yoo sirna sada diigde irraa kanaaf akkitti torii baaftee kaazenaa mootummaa keessa namaa kennitu hin jiru. Akkatti biyya hojjetu keessa waan beektaniif isa keessa deebi'uun naqu. Horiin kiisii nama dhuunfaatii ba'ee namaa kennamaa isiniin jechuudhaaf. Gabaabaatti wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru wanta Hacee Hundeessaa irratti ta'e irraa wanta addaan jiru. Hacaaluun kanaaf ajjeefame. Wantoota sadan an amma isinitti hime kanaaf ajjeefame. Hacaaluun wanti biraan hin jiru. Qe'ee namaa inni dhaqee yakka hojjete hin jiru isiniin jechuu kooti. Batteen kanaaf ajjeefamee gombifamee lafa gombifameetti suuraan isaa kaafamee kanaaf nutti agarsiifame. Qorqalbiin Oromoo akka cabuuf jilbibbiidhaan deemtee Abiyyiif bitamuu qabda. Bitamuu duwwaatu hin ta'in hin jilgeenfattee laa jilbibbiidhaan hin deemtoote carraan kee akka batteeti gombifamtee du'uudha. Du'a saree duuta kan jedhudha ergaansa. Abbootiin gadaa karrayyuu kanaaf rashanamu. Waan tokko wanti isaan godhan kan biraan hin jiru. Egaa mata duree irraa akkuma argitanii jabina Oromoo kan jedhutu jira. Jabina Oromoo jechuun maal jechuudha? Kan jedhu afaan tokko dubbadheeni kutaa sattaanutti darba. Maa inni jabinni Oromoo kana keessatti kan jedhu jechuudha. Maalifitu jabina jettaa yoo jetta hin gaafattan waan akkasii keessa mucaan namaa jiraachuu danda'a. Miidhaa hammana ga'u keessa jechuun namni jiraachuu danda'a. Amma tuulaa biyya jireenyi xiqqoodhuma seellee fooyyee qabutu ta'e. Jireenya laalaa jiraata namni. Jireenya laalaa jireenya akkasiin jiraataa jira. Ijoollee koon kanatti guddifataa jira. Bor kanatu na eegaa jechaa jiraatan. Jireenyi samii tuqe mucaan namaa waan afaan kaa'atu dhabee wal nyaachuudhaaf yeroo ka'e kanatti salphina hamma kana ga'u maaliif baatee jiraata uummati. Isa dhannini jabina isiniin jechuu barbaade na dhaggeeffadha. Ana baay'ee na dhiba. Maaliif na dhibaa waan akkasii biyya lafaa irratti dhalatee waan hin beekneef miti. Iddoo baay'ee seenaa biyya lafaa yoo qorattani wanti kana caala nama suukanneessuu hin jiraata. Garuu waa'ee Oromoo irraa dubbachuudhaaf jedheetanii. Maaliif Oromoo bara 2015 hamma bara 2018 gidduutti leenca ta'e akka kanattiin sirna guddaa tokko raasee mogolee jalatti cabse. Uummati kun kana baatee hin jiraataayii yoo jettanii gaafattan sanadha kan na dhibu jechuudha. Waan yeroo dhiyoo keessatti mul'ate waan ta'eef. Kanaafi gaafa kallattiin siyaasaa qulqullaa'aan hin jirre gaafa hooggansi mataa qabu qulqullaa'aan hin jirre uummanni kun filannoo baay'ee hin qabu. Filannoo baay'ee hin qabu. Hacuuccaa baachuun waan gaarii miti. Jabinas namaan hin jechisiisu. Hacuuccaa baachuun waan gaarii miti, waan nama boonsu miti hacuuccaa baachuun. Garuu uummanni hooggansi irraa afaan qabsiifame. Hooggansi irraa cabe. Inni lubbuudhaan hafe immoo waan qabatuuf waan dhiisu wal dhaalee kan joon jedhe. Inni tokko bitaa, inni tokko mirga, inni tokko ol, inni tokko gad jedhee wal jala darbaa kan oolu hooggansa jedhee uummati waan ilaalu yeroo dhabetti carraan kee ajjeefamuudha jedhee ifatti yeroo itti sirni tokko ergaa itti dabarsutti filannoo baay'ee hin qabu.
isa nin jabina Oromoo isiniin jedhu. Yeroo dhiyootti mo'atee argee isa booddee immoo salphifamee ilaalaa fala dhabee jiraachuu isaa sana ni jabina dhaa'edhaan. Uummataan hin jedhaa jira warra eliitii miti. Eliitii waan itti jiru qaba booddee nan dubbadha. Uummatichaan hin jedhaa jira. Qotee bulaa, daldala, barataaf barsiisaa, ogeessa seeraa, dubartoota. Waan hammana ga'u kana baatanii lubbuudhumaan jiraachuu uummataan isiniin jedhaara. Maaliif akkasittiin uummati buqqa'ee bade baay'eedha. Baay'eedha. Kanaaf waan uummanni Oromoo keessa jiraataa jiru kana jabina yoon jedhee naannoo nan kaanis. Jabina qabaa kan jiru. Hin qabu kaa kallattiin ilaalan hin jiru. Wanti ilaalanii gar tokkotti luuccaan hin jiru. Wanti abdatanii socho'antu dhabame. Garatti deemu waan dhabeefi kana baatee taa'umsaa. Gabaabaadhumatti mooraa qabsoo Oromoo keessatti rakkoon qulqullina siyaasaa dhalateera. Rakkoo qulqullina siyaasaatu dhalate. Rakkoo humnaa saniin hin jenne laata. Rakkoo qulqullina kallattii siyaasaatu dhalate. Isarraa dubbanna muuziqaa coomsaa booddee. Hayyee daawwattoota keenyaa deebineerraa Federaalist Pulsii akkuma dandeessanitti like, share, subscribe godhaa. Mata duree ishee lammaffaa yookaan kutaa lammaffaatti darbuu kooti rakkoo qulqullina toora siyaasaa kan jiru. Rakkoo qulqullina toora siyaasaa. Maaloodhaa rakkoon qulqullina toora siyaasaa kanaa kan hin jedhaa jiru hamma danda'ametti fakkeenya fudhachaadhaan isiniif ibsuudhaaf yaala. Na hordofaati dhaggeeffadhaa isinis lafa jirtanitti mana keessanitti walitti dubbadhaa. Lafuma jirtanitti lafuma carraa argattanitti walitti dubbadhaa. Wanta kana garuu asitti waltajjii kanarratti itti haasa'uu yookaan ittiin dubbachuu ittiin mari'achuu itti fufna. Itti fufna. Hayyoota garagaraati wajjiniin irratti mari'achuu gaafa wanti wal nama falmisiisu jiraates irratti wal falmuutti fufu. Amma mooraa qabsoo Oromoo wanti nu jennuun kun yeroo baay'ee namni badaa definitionitti kennus waan hin jirree fi isa fakkeenyuma tokko lama fudhannee maal jechuu keenya kan jedhu haasofnee gara fuulduraatti itti fufna la. Amma yeroo itti sochiin siyaasa Oromoodhaa inni ammayyaa kun erga eegalameeti jalqabumarraa kaatanii yeroo itti sochiin kan Maccaaftuu Lamaas ta'ee isa booddees yeroo ABO'n dhalatu sochiiwwan kan biraanis warri ijoolleen Oromoo kan keessatti hirmaatanis warra akka Meeyisoon darbees immoo kan EPRP keessatti hirmaatan yeroo sanarraa kaaftanii gaafa ilaaltanii akkuma ammas argaa jirtanii yaadonni lama wal faana adeemu. Garuu yeroo baay'ee keessumatti yeroo reefuu Oromoon lafaa ka'u sana yeroo baay'ee garagarummaan isaanii ifa baheen dubbatamu garuu inuma mul'ata. Tokko warra siyaasni Oromoo of danda'ee deemuu qabaa, hiree ofii murteeffachuu qabaa warra jedhanidha. Kun mooraasa guddaadha, mooraasa seena qabeessadha, mooraa itti ijoolleen Oromoo qaqqaaliin gatii gurguddaa keessatti kaffaltedha. Kana waan isin beektan waan ta'eef irra deebi'ee haasa'uun naquu sagantaan siyaasaa ABO kanarratti ijaarame hojii baay'een kanarratti hojjetame hojiin barreeffamaa hojiin aartiidha
kan walakkaa jaarraa lakkoofsise kanarratti hojjetamaa ba'e qorannoo baay'een kanarratti qoratamee barreeffame. Kanaafi dhimmi Oromoo of danda'ee mataa isaatiin dhaabbatee hiree ofii murteeffachuu qabaa kan jedhudha. Inni lammaffaani waa'ee Oromootiif Oromiyaa Oromummaadhaafis beekamtii kennu garuu Itoophiyaarraa adda baasanii bifa ilaaluun hin danda'amneen wal faana Itoophiyaadhaa wajjiniin haasa'amuu qabaa, wal mari'atamuu qabaa. Dhummi carraa Oromoof Oromiyaas kara kanaan ilaalamuu qabaa kan jedhudha. Waan isin hin beekne miti kun. Waan haasa'uu qabu waan hin qabuufanii akka baakgiraawundii akka ta'uuf kaasaara malee waan isin hin beekne miti. Haa ta'u maleessa keessumatti yeroo akka ammaa kana yeroo itti amma Oromooni dirree irratti saamamu, yeroo inni itti cafaqamu, yeroo inni itti saamamu, yeroo ajjeefamu, yeroo wanta barbaade abbaan barbaade Oromoo irratti hojjetu kanatti garagarummaan kun artifishaaliidhaan jedhaan. Dhugumas immoo artifishaaliidha. Maaliif yoonaan jettanii, maaliif artifishaaliidha jettaa yoonaan jettanii, inni Oromoon of danda'ee adeemu jedhus, inni waa'een Oromoo Itoophiyaarraa adda baafamee ilaalamuu hin danda'u jedhus, yookaan immoo Itoophiyaanuma jalatti ilaaluu qabna kan jedhus, lachuun isaayyuu kan Oromoo beekamtii dhowwatee hin jiru. Fakkeenyaaf yoo humna qabaate akka ofii jedhetti milkaa'ee dhimmi hiree Oromoodhaan murtaa'uu qaba kan jedhu battalatti waan hojiirra oolu miti. Kanaaf hayyoonni Oromoos beeku, warri siyaasaa intineedhanis beeku. Fakkeenya baay'een gaafa Afrikaa keessas waan jiruufi kun waan ati yoodhuma dirree lolaatti illee sirna sana injifatte waan ati har'uma kaatee har'a hojiirra oolchitu miti. Adeemsa dheeraatu jira. Adeemsa dheeraa sana yoo hordoftee addunyaarraa beekamtii argachuu dhiisuu dandeessa. Somaalilaandiin fakkeenya guddaadha. Ilaalaa kun waggaa 30 caaleera. Ilaa anamma wanti kun gaarii miti jedhaan jiru. Wanta ijoolleen Oromoo waggaa baay'ee gatiitti kaffalan. Hin milkaa'us jedhaan jiru. Garuu akkan adeemsa qabu nama hundumaatu beeka. Kanaaf injifannoo irratti kan itti dubbattu erga injifannoo argattee haasoftaa jedhaan jira. Erga injifannoo argattee haasoftaa erga ta'eeti injifannoo bira ituun ga'in inni ansirraa adda jedhanii taa'an kuni waan dhugummaa of keessaa qabu miti. Artifishaaliidhaan hin jedhu sadaan. Yoo rakkoon keenya rakkoo uummata Oromoof Oromiyaati yoo ta'e sanarratti walii galla yennaa ta'e injifattee raawwattee waan ati dorgommiitti dhiyaattudha. Maaliif warrumti sun iyyuu warrumti Oromiyaan of dandeessee dhimma ishee murteeffachuu qabdii kan jedhan iyyuu uummatatti dhiyeessinaadha miti. Akka kanadha. Booddee keessa kan sagantaan siyaasaatti hojjetamee kaa'ame. Uummatatti dhiyaate uummati murteessaadha miti. So maaltu lolchiisa yeroo siyaasa? Ani sirraa addadha kan keetii wajjiniin walitti hin akkuu wanti jedhamu maaloodha. Isa dhannin artifishaaliidha jedhu. Har'a yeroo itti Oromoon cafaqamu, yeroo itti Oromoon ajjeefamu, saamamu, salphifamu, walii wajjin hojjechuun wanti hin danda'amneef hin jiru. Kana naa qabadhaa. Garuu lamaan isaanii iyyuu meeritii mataa isaanii qabu. Lamaanuu waan itti amanan qabu. Karaa ofii deemuu barbaadan qabu. Pirinsipilii ofiis qabu. Amma kun waanuma sirrii dalaagu. Waan gaariidha. Haala amma jiru keessatti garuu lamaanuu jeeqamaniiru. Jeequmsa keessa jiru lamaan isaanii. Pirinsipilii isaanii irra dhaabbatanii yeroo isaanii jabaatanii mul'atan hin mul'atu amma yeroo kanatti. Waa'ee dhumti Oromoo iyyuu dugda duubarra kaa'anii. Hin argitu amma booddee nan haasa'a. Atakaaroo gidduu kanarratti Oromoon waa'ee ofii dhiiseetu waa'ee ormaa haasa'aa jira. Annan deeggaraa ani hin deeggaruu jedhee sirbaa jira. Kan isaatti dhiiseetu. Kanaafi toorri siyaasaa jiraachuunsaa pirinsipilii qabaatanii kaayyoon koo kanadha jedhanii achirra dhaabbatanii wal dorgomuun gaafa biyya qabdudha.
gaafa lafa dhaabbattee falmattu qabdudha. Sunuu wal naman dhabsiisu dorgommiidha waan ta'eef. Amma garuu pirinsipiliin waan dhabamaa jiru fakkaata. Pirinsipiliin waan dhabamaa jiru fakkaata. Lafi dhaabbatan waan dhabamaa jiru fakkaata. Kun maaliin ibsamaa yoonaan jettanii atakaaroo gidduu kana ka'eedha. Calluma dhana daawwadhaas. Atakaaroo gidduu kana ka'e. Maanni atakaaroon gidduu kana ka'e? Waa'ee miidhama Oromootiin cinaatti wanta Oromiyaa keessaa ta'aa jiru wanta laphee nama cabsu. Kana cinaatti Tewoodiroos Kaasahuun gaafa kaaseetii gadhiisu Oromoon isarratti ol falmutti ga'e. Ani nan deggeraa ani hin deggeru kan jedhu haasaa akkasiitu jalqabame. Amma yeroo nu keessa jirru kun Oromoo yeroo baay'ee rakkisaadha. Baay'ee yeroo rakkisaadha. Warri akka nama bishaan nyaatee waan qabatu dhabanii waan kana faatti rarra'an maal akka isaan ta'an naagalaan. Kumeedhaaf miti. Waan keessa jirru garuu dubbatachuu qabna. Rakkina nu mudatee ossinee fakkeessinee bira darbuun waan ta'u miti waan ta'eef jechuudha. Tewoodiroos Kaasahuun yookaan Teedii Afroo gidduu kana kaaseeta gadhiisee kaaseeti isaa kaayyoo mataa isaatii qaba. Ejjennoo siyaasaa qaba. Har'a miti kan dhalate gurbaan kun hundi keessan beektu ejjennoo siyaasaa ifa ta'e qaba. Nan deggeru waan waliin jechisiisuun qabu Oromoo yoo pirinsipilii lafa kaa'e malee. Pirinsipilii hin qabdu taanaani waanuma dhufe duukaa dhangala'uun waanuma jirudha. Ani nan deggeru jechuun garuu pirinsipilii dhabuu natti fakkaata. Waan dhaabattuuf wal dhaaluu natti fakkaata. Qulqullinni gama sanaa hin dhabamne waan ta'eef si biraadha qulqullinni kan jedhu nu biraadha qulqullinni kan jedhudha. Mee qabiyyeen kaaseeta sanaa maalidhaa kan jedhu cuunfaasaan dubbadha. Mata dureen kaaseeta sanaa kan hundi keessan argitan namni hedduun kan ilaalaa jiru afaan Amaaraatiin daasxaan. Dunkaana buufadhuu gadda taa'ii kan jedhudha. Dunkaana buufadhuutii gadda taa'ii maaliif deebiinsaa kaaseeta sana keessa jira cuunfaa isaanii saditti hima. Waan hin dubbachuuf deemutu waan jiruufan waan kana fakkeenya godhadhee fudhataara. Jalqaba biyyatu na jalaa du'ee Tewoodiroos Kaasahuun. Biyyatu na jalaa du'ee. Amma gurbaan kun nama dhuunfaa miti beekaa. Maaliif toora siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru keessaa tokkodha. Wanti inni bakka bu'ee sirbu. Toorri siyaasaa sun immoo kan Oromoo gadi ilaalu kan Oromoo tuffatudha. Har'a maqaa wal ta'iinsaatiin waan kana fakkeessinee bira darbina isa jedhu isa kana dhiisa. Har'a isa si tuffatu wajjiniin dhaabattee boor keessaa ba'uutu si dhima. Dhalootatti maal agarsiisaa deemna? Biyyi na jalaa duuteetti jedha Kaasahuun. Hiikasaa booddeen itti dhufa. Biyyatu na jalaa du'ee. Ani gurbaa kana mormaa hin jiru anam. Maaliif ejjennoo qaba? Ejjennoo qaba ejjennoo isaatiif dhaabbate. Kan ejjennoo dhabe warra nan deggeru jedhee joonjedha. Kan ejjennoo dhabe malee Tewoodiroos Kaasahuun ejjennoo dhabee hin joonjofne ejjennoo isaa sitti maa jira. Biyyi na jalaa duuteetti. Namni biyyi jalaa duute eessa dhaqee boo'aa jedha. Biyyi Tewoodiroos jedhu biyya sanu jennu wajjiniin garagara. Tokko miti. Biyya waan garagaraati wanti nuyi haasofnu. Ji'oogiraafiin isaa tokko ta'u malee mul'ati nuyi qabnu viizhiniin keenya garagaradha. Garagarummaa duwwaa miti garuu diinummaatu jira gama sanaan. Amma sila sinitti meeraan warri maqaa Itoophiyaatiin warra Oromoodhaaf falmuu wajjiniin wal falman jiru siniin jedheera kana waan isin beektanidha. Diinummaarraa kan ka'e miti. Anamma waa'ee Oromoo waan dubbadhuuf Oromoo goruu dhossuudhaaf miti. Oromoo goreen dubbadhaan. Homaa wanti baalarra buusu jiru. Ifaan ifatti. Yoonni kufes, yoonni salphates, yoonni hiyyoomes gartuu Oromooti. Waan ani fakkeessuun qabu siniin jechuu kooti. Amma garuu waan gartuu Oromoo ta'eef utuu hin ta'in gama Oromootiin
siyaasni jiru jibbarra kan dhaabate miti. Warra waa'ee Itoophiyaa Oromoo keessaa dubbatu dhaqaatii ilaalaa. Jibba namaa miti kan isaan dubbatan waa'ee jaalala biyyaafaa dubbatu. Biyya kana nutu bulchuu qaba, nutu geggeessuu qaba. Waa'een Oromoo biyya kana keessatti deebi'uu hin danda'a kan jedhanidha malee abaluu faan lafarraa habadanii aadaan isaanii sirrii miti. Afaanni isaanii gatiin qabu. Irra ejjechuu qabna, saamuu qabna kan jedhan miti. Dhaggeeffadhaa. Yeroo Me'isoonii kaasaati, yeroo EPRPT kaasaa ammarraatti warra jiran dhaggeeffadhaa. Waan isaan jedhan jibbarra kan dhaabatu miti. Gama sanaan kan jiru garuu akka kana miti. Amma qabxiin jalqabaa biyyatu na jalaa du'ee. Inni lammaffaani gidduu seenanii moggaatti nu baasanii jedhe. Cuunfaa dubbii isaatiin himaara laan. Gidduu seenaniitu moggaatti nu baasanii. Eenyuun jedhaa booddeen dubbadhasas. Sadaffaa irratti amannee kaanee ganamne jedhe. Sirba ta'e durus. Amannee kaaneetu ganamne. Qabxii arfaffaa akka cuunfaattan isinitti immoo barbaadu kan yeroo dheeraadhaaf irratti haasofnee ifa ta'ee jiru barreeffamaanis suur-sagaleedhaanis Itoophiyaawinnatiin isin nun barsiiftanii jedha. Isinii immoo kan waa'ee Itoophiyaawinnatiin nu barsiisuu jedha. Isinin dhageessisa. Amma waan dubbates waan qabuuf isinan dhageessisa. Amma gurbaan kun ejjennoo mataa isaatii fudhatee bahee isiniin jedheeran. Nama ejjennoo qabu kabajuutu barbaachisa. Waa'ee ilaalcha isaatii miti. Ilaalcha isaa irratti ani eessa kan dhaabadhu isinitti hima waan xiqqoosaa hin jiru. Ejjennoo qaba garuu. Uummata dhaabbatuuf qaba. Sagalee dhaabbatuuf qaba. Maqaa Itoophiyaa jedhu sana dhiisaas inni dubbisa baate. Ejjennoon Oromoo hammam akka pirinsipilii dhabe ilaaluudhaafi atakaaroo wanti inni dubbatee sirriidha sirrii miti jedhu irratti sooshaal miidiyaa irratti waan dhalate dhaqaa laala. Atakaarootu ka'e. Waa'een Oromoo nafe. Oromoon rakkoonni keessa jiru kana jedhameetuma beekamu Oromoodhaaf eenyuma dubbatu kan jedhu hafeetu isa waa'ee Minilik faarsuuf eeyyee sirriidhaa sirrii miti kan jedhudha jechuudha. Hiika qabiyyee isaatii cuunfaa'an ergamma isinitti meni battalumatti irra fiigee isinitti mee gara waa'ee Oromootti deebi'an. Biyyatu na jalaa du'ee kan jedhu Teediroos Kaasahuun biyya sabdanuu, biyya aadaa danuu, biyya amantii danuu, biyya afaan danuu, biyya ilaalchaa fi hiikoo siyaasaa danuu nuti beennu sana miti. Biyya Minilik ijaaretu jira. Isheetu na jalaa du'ee. Duuteetti annatti hin fakkaatu. Biyyi eenyummaa sabootaa tuffattu akka inni jedhu sana ituu lubbuun keessaa bayra ta'e ilaalchi sun jechuu kooti. Gaarii ture sana. Maaliif walqixxummaadhaan itti socho'a kaa hundumtu? Amma garuu wanti jiru walqixxummaa miti. Biyyatu na jalaa du'ee. Kanaaf biyyi inni jedhaa jiru Oromiyaan keessa hin jiru. Beettu Oromiyaan keessa hin jiru. Somaaleen keessa hin jiru. Gumus keessa hin jiru. Amaarriyyuu keessa hin jiru isinitti hima. Amaarumti waan kana qabatee iyyuu gammadaa jiru iyyuu keessa hin jiru. Maaliif ilaalchi isaa afaan Amaaraatii fi aadaa tokkorra kan dhaabate malee saba Amaaraatiif kan jedhu sana baay'ee gara sana miti. Wallabdee isaanii argitu waggoota darban kana keessa yerootti Biraanuu alangaadhaan tumanii ari'anii Baardaaritti Biraanuu Naggaa salphisanii yeroo ari'anii yaadattu garagarummaa sanatu jira. Tokkuma goonee walitti cafaqnee akka nu ilaallu miti. Garagarummaa cimaatu jira. Kana biyyi nuyi biyya jennee waamnuu fi Teediroos biyya jedhee kan inni waamu tokko miti. Garuu ani mirga hin qabu.
Maaliif kana dubbata dhaan jiru mirga isaati. Maali yoo dubbate rakkina maaliif jira? Gidduu seenanii moggaatti na baasanii kan inni jedhu Oromoodhaan jedha. Wanti kan biraan hin jiru. Biltsiginnaadhaan jedha jettanii kanan dogoggorina. Lafannitti biltsiginnaadhaaf jedheef lafannitti biltsiginnaadhaaf hin jenne gargar baaseen dubbadhaa isinis kan keessan haasa'uu dandeessu. Gidduu seenanii moggaatti nu baasanii kuni jecha siyaasaa guddaadha Oromoo. Gidduu seenanii. Gidduu seenuu jechuun giddu galeessatti seenuu jechuun seenaa Itoophiyaa keessatti siyaasa Itoophiyaa keessatti hiika qaba. Qubsuma uummataa miti kan gurbaan kun jedhaa jiru beekaa. Maaliif qubsuma uummataatiin Oromoon durumayyuu Itoophiyaa gidduurra jira. Gidduurras moggaarras iddoo hundumaa jira Oromoon. Dubbiin center periferii jedhan suni ji'oogiraafii isaa dhiifnee siyaasa isaa gaafa ilaallu. Eenyutu moggeeffame eenyutu immoo giddu galeessa qabatee gaafa jennu kan moggeeffame tokko Oromoodha. Kan moggeeffame Somaaleedha. Gumuzi, Bartaadha, Walaayittaadha, Haadiyyaadha. Kaffichoodha. Sabaaf sablammootatu moggeeffame. Warra afaan tokko, warra aadaa tokko moo Ambassaa Za'imna Gada Yihudaa Siyyuma Egziyaabeer warra jedhantu giddu galeessa irra ture. Giddu galeessummaa sanatu Oromoon dhufee fudhateedha irala. Nuyi duuneerraadhaan. Nuyi dhiitamneerraadhaan. Cafaqamneerraa, salphanneerra qe'ee keenya irratti jedhaa jira. Teediroos Kaasaawun maal jedhaa jira? Giddu galeessa taatanii jedhaa. Maaliin? Siyaasaan. Murtiin kan keessan. Salphina kana baachuun giddu galeessummaadha. Oromoon akka kanattiin cafaqamuun, ajjeefamuun, rashanamuun, maneedhaatti guuramuun giddu galeessummaadha. Kana mucaan kun kan gurbaan kun siyaasa biyya sanaa keessatti shoora olaanaa dhaqa. Warra isaan isa hordofu biratti shoora olaanaa dhaqa. Maaliif lafi tocho'e gaafa inni kaasu? Gaanni dubbatu. Akkuma Hacee Hundeessa Oddeen dubbadha waa'ee Haceedha. Namni itti dhiisee waa'ee Teediroositti goreera nan dubbadha waa'ee Hacee. Akkuma Hacee Hundeessa hoogganaa siyaasaatis inni aartistii duwwaa miti. Kana waakkachuun hin danda'amu. Xinneessuunis hin danda'amu. Dubbatee gurbaan kun lafa raasee. Sirbee lafa raasee. Anamma silaa wanti hin jedhaa jiru mormii gurbaa kanaa miti wanti hin dubbataa jiru. Garuu keessoo qabiyyee dubbii isaatii maalidhaa kan jedhu ilaalleetu kan keenya kan mataa keenya haasa'annaadha. Isadha kan inni irra jiru. Kanaaf gidduu seenanii kan inni jedhu Oromoodhaan malee biltsiginnaadhaan miti. Giddu galeessummaan Oromoo maaloodha? Ajjeefamuudha? Saamamuudha? Kunoo warra nama saamee afaan Oromoo dubbatee waan barbaade godhaa jiruun yoo ta'e qotee bulaa Oromoo ilaaluudha. Daldalaa Oromoo saamamaa jiru ilaaluudha. Namni ija isaatiin wanta Oromoon ta'aa jiru ilaalee Oromoodhaan giddu galeessa jechuu hin danda'u. Kun diinummaa guddaadha. Fudhattanis dhiiftanis kun diinummaadha. Diinummaadha kun. Namni tokkotu ajjeefamuu dhiigni isaatu dhangala'u. Biyya sana keessa jira Teediroos. Beekamtii hin kennu. Viidiyoon tokko jira siin agarsiisan. Beekamtii hin kennu waa'ee Oromootiif kan jedhudha. Miidhama sabootaatiif beekamtii hin kennu jedhee kan didudha. Diddaadha. Biyyan qabdanii kan jedhudha. Of sabuun barbaachisu. Waan har'a dabarsinee kennine bor gaafachuu waan hin danda'amneef har'a dubbanna. Walta'iinsa siyaasaatiif jennee wal somnee bor immoo kaleessa walta'iinsaaf jennee wanta akka jedhamu hin jiru. Pirinsipilii qabaachuu qabda. Walta'iinsa yennaa ta'e pirinsipilii irra dhaabbattee tolfatta. Pirinsipiliituun qabaatiin gamasiif gamana lafuma barbaadde ejjechaa siyaasa hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf gidduu seenanii moggaatti nu baasanii. Eenyutu gidduu seenee eenyutu moggaa ba'ee akka Teediroositti Oromoon giddu galeessa siyaasaa qabate warri kan saatii immoo mandhabeeyyii kan nuti jennuun sanaa jechuudha. Olaantummaa afaan Amaaraa, olaantummaa aadaa tokko, olaantummaa kiristaanummaa, olaantummaa Itoophiyaa, sabaaf sablammii waan jedhamu dhiisa, salphinadha, seenaan gar tokko duwwaadha, gar tokkotti hiikamaa kan jedhudha jechuudha.
Minilik jechuudha. Minilik Haile Sillaasee isteetii isaan uumanii jechuudha. Wanta kan biraan hin jiru. Innos sunniin dubbata isinitti agarsiisaa. Amannee ganamnee jedhee beemu. Amannee kaaneetu ganamnee. Amma gaalaa seen kuni Oromoo itoo hin ta'in inni kun bilisummaadhaan jedhamu caangu. Kanaaf feerii taane waan jiru tokko tokkoon baafnee haasofna kan hin jedhuun kanaaf. Amannee kaanee ganamnee. Inni sun inni gidduu seenanii inni jedhu Oromoo ta'uu dhiisee kun Oromoo maaliif ta'e isa jedhu asirratti isinii gala. Wanti dubbachuuf jedhu yoo sila isinii hin galle ta'e jechuudha. Yaaduman jedhu iyyuu yoo isinii fudhatamuu didee asirratti isiniif gala. Amannee kaaneetu ganamne. Eenyuun amane? Abiy Ahmed. Yeroo itti Abiy dhufee aangoo qabatu kana si'a baay'ee irra deddeebinee dubbanneerra har'as yoo wal yaadachiifne homaa hamaa hin qabu. Oromoon baga nagaadhaan dhufte ana keessaa tokko kan ta'etu aangoo qabate ilma abbaa gadaati baga gammanne jedhee sirbaa ture. Abiyyi garuu lakkii jedhaa ture. Ganamaa kaasee lakkii jedhee didaa ture. Ganama laasa akkuma sila jalqabarratti isinitti hime ganama gaafa muudamuudhaaf waadaa seenuu fi galma paarlaamaa sana yeroo dhaqu ganama gaafa interviyuu godhaniif kilippitti tokko yaadattu. Biyyi kun hooggantoota gurguddaa qabdi Minilik irraa kaasee jedhe. Fakkeenyi Abiy wanti inni har'a hojjetu hundumtisaa Minilik fa'i. Oromoo mufachiisuudhaa fi dhossaadhaan miti Abiy kan hojjete. Nutu didi. Andaargaachoo Tsiggee gaafa inni gadi ba'ee rood maappii nuyi hojjenneetti kennineenitu Abiy hojii jalqabee gaafa jedhu sobaan jiru baay'ise. Mareetu ture. Garee Itoophiyaawinnatii kanaa fi Abiyyiin gidduu mareetu ture. Maree lafa qabate waadaatu isaan gidduu ture. Kan Teewodiroos Kaasahuun jedhu isadha. Hin sobaa jira miti mucaan kun. Maree qabna turre nu gane namichi kunii jedhe. Abiy gantuudha namni hin ganin hafe tokkollee Itoophiyaa keessa hin jiru. Lammaa Magarsaa irraa kaase. Hiriyaasa. Namaan barcuma kennisiisee barcuma hojjeteef irraa kaase namni hin ganin hin jiru. Maal irratti walii galanii waggaa 8 darbee kana keessumatti hamma lola Tigraayitti duula Oromoo irra ture, duula saboota irra ture, duula naannolee kililii irra kan ture hunda isaa dhaqaatii ilaala. Sana irratti walii galan maan tokko federaalizimiin sabdaneessaa kun diigamuu qaba. Gatiin ani isinifan diiga isin duwwaan na deggeraa giddiin qabaatinaa kan jedhudha. Dirqama waraabbii isaa argachuu hin qabnu hojii isaa argineerra waan ta'eef. Waan irra kaa'u miti kun jara keenya. Waan mul'atedha. Tokko tokkoon baafnee haasa'aa turre miidiyaa irratti. Abiyyi naannoleen heerri Itoophiyaa aangoo kenneefiituu jiru, daangaa isaanii himeefiituu jiru, alaabaa akka isaan qaban, kaabinee akka isaan qaban, heera akka isaan qaban, waan hunda akka isaan qaban himeetuu jiru sarara bulchiinsaati malee naannooni birmadummaa hin qabu. Sarara bulchiinsaa duwwaadha kan jiru. Heera sana gane hunda isaayyuu jalqabarraa kaasaa aangoo ishee hunda caccabsee fixee kan Tigraay duwwaa tafe amma hunda caccabsee fixee of jalatti galchee isa sin beektanidha. Waan inni hojjetaa baheerraati jechuudha. Maal olii galanii jarri sunii kan jedhu jechuudha. Tokkos lammaffaa gaafa Oromoo irratti duulamu lolli Oromiyaa irratti gaafa banamu Tigraay irratti gaafa banamu maal olii wajjin hojjechaa turan isa sin dirree irratti argitan ani isa keessa deebi'ee haasa'uu hin dhaqu. Hin ganamne jedhe. Jecha biraadhaan wal dhabdee siyaasaa Abiyyiif Teewodiroos Kaasahuun gidduu hin jiru. Isa tokko gane. Itoophiyaawinnatii isin nutti himtanii jedhe. Ishee kan ammoo Oromoodhaan jedha. Abiyyiin isinitti fakkaate. Abiyyi Itoophiyaawinnatii maal jedhee ganama amma galgalaatti kan himu suni Oromootu akkas nuun jedhaa jiraadha kan Teewodiroos. Abiyyiin jarri akka Oromootti ilaalu. Namoota Abiyyi wajjin hojjetan hunda isaanii akka Oromootti ilaalu. Maaliif Oromiyaa keessaa dhufanii dhaaba OPDO jedhu keessaan dhufanii gaafa ta'es immoo gaafatti tolu afaan Oromoo dubbatu. Kanaafiyyuu Oromoodha jarrisaaf. Biltsiginnaa miti. Itoophiyaawinnatii isin nutti himtanii. Mee
wanta ቴዎድሮስ ካሳሁን ጀር አፋን ሳራ ዳጋ ካይንዲ ግዶ ከና ዱበቴ ምልክት ነው ለብዙዎችም በነጻነት ውስጥ ላልነበሩ ሰዎች ጥሩ ምሳሌ የሆነ ድል ለማግኘት ምኒልክን የመሰለ ጥሩ መሪ ያስፈልጋል። እንደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ የነበሩ ትልቅ ነገስታት በዓለም መንግስታት ጉባኤ ጀምሮ ያደረጓቸው አስተዋጽኦ በዓለም ዙሪያ የነበራቸው ተቀባይነት ለሀገራቸው የሰሩት ተግባራት ሳይደመር ኢትዮጵያ ምንላት ዛሬ ያለችው ሀገር ልትኖር አትችልም። ሜ አልተኮ ረዴ ቢአቲ ደገፈታ እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያዊነት በነጻነት የመኖር ምልክት ነው። ለብዙዎችም በነጻነት ውስጥ ላልነበሩ ሰዎች ጥሩ ምሳሌ የሆነ ድል ለማግኘት ምኒልክን የመሰለ ጥሩ መሪ ያስፈልጋል። እንደ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ የነበሩ ትልቅ ነገስታት በዓለም መንግስታት ጉባኤ ጀምሮ ያደረጓቸው አስተዋጽኦ በዓለም ዙሪያ የነበራቸው ተቀባይነት ለሀገራቸው የሰሩት ተግባራት ሳይደመር ኢትዮጵያ ምንላት ዛሬ ያለችው ሀገር ልትኖር አትችልም። ከናዳ ወሊገልታ ከነረት ኦሮሞ ዳፍ እንዱበዳ ወርጀተኒ እንጀዳ እንደገርቱ እንደገርተን ሂኖ ዋንተ ቆዶሳን በርባችሱ እንደገርቱ ታናኒ ዱበቹ isa tokko deggertani isa tokko dhiisuufis yoo ta'e isa sifa baasanii dubbachuudha malee walta'iinsa siyaasaatiif jennee wanti nuyi har'a baalarra bubuusnee dabarru hoogganaa gaarii kan akka Minilik si barbaachisaa jedha hoogganaa gaarii kan akka Minilik si barbaachisaa akkuma Abiyyi jechuudha hoogganaa gaarii kanadha kan Tewoodiroos jedhaa jiru ejjennoo isaarraa taakku tokko hin fagaanne lafa isaa jira amanamaadha kaayyoo isaatiif kabajuu ni qabdu namni hundumtuu iyyuu kaayyoo isaatiif kabajuu ni qaba kaayyoo qaba ejjennoo qaba kaayyoo qaba dhosseen beeku sodaateen beeku kaayyoo isaa irrattis ifatti ba'ee dubbataadha kun anamma maaliif dubbataa miti kan keenya dubbatachuu qabnaadha kan keenya dhukkubbii keenya hawwii keenya dubbatachuu qabna malee Minilikidha hoogganaa cimaanii tuunni siin jedhu isa dhossite waan biraa haasa'uun inni waan gaarii natti hin fakkaatu. Warri Oromoo keessa hamma tokko sagalee qaban maal jedhanii kan jedhuun waa'ee kanarratti isinii hima gaan waa'ee sirba isaatii kanarratti. Itoophiyaawwinnati raqiiqiidha jedhanii raqiiqii wanti jedhame hin jiru inni Itoophiyaawwinnati kanaan dura Tsaggaayeen Araarsaadhaa qullaa dhaabee garafee kan gadhiisedha wanti isaan haasa'an kun deebiis yoo qabaattan fidaa jennaan waggaa 7-8 dura yaadattu maal jechuudha Itoophiyaawwinnatiin jedhee gaaffii tokko gaafatee ture Tsaggaayeen al tokko yaadattu maal jechuudha hiikisaa maani nutti maa jedhe Itoophiyaawwinnati wanti isin jettan dhuguma waa'ee Itoophiyaa biyya nuyi beennu yoo ta'e waan saboota kana kaabaa kaasee amma kibbaatti ba'aa kaasee amma lixaatti walitti qabsiisu tokko tokkoon baasaa nutti maa jedhe deebii dhabanii inni kaan reediyoo irratti inni kaan TV irratti FM irratti tuunafin waan meeqa waliin makaa ba'an ani waan hunda keessa hin naqu hundi keessan kan yaadattan namichi tokko jiraase kan yeroo hundumaa jibba Oromoo as ba'ee lallabu tokko waa'ee Gadaa maalirratti maaloodha wanti Itoophiyaan waliin qabdu onnaan bordee dhuguudha jedhe namni hundumtuu Itoophiyaa keessaa bordee dhugaa jedhe anamma sadarkaa sanatti waan namichi sun haasa'uuf utuu hin ta'in yoo ofii jaalalli bordee dhuguu jiraate bordeedhuma sana gadi taa'anii ujummootti kaa'atanii okkoteedhaan dhuguudha malee Itoophiyaawwannatiin raqiiqiidha maaloodha waan jedhu olaantummaa afaan tokko olaantummaa aadaa tokko olaantummaa amantii tokkooti Itoophiyaawwannati jechuun Oromoon keessa hin jiru Sumaaleen kan baatan sabaaf sablammooti keessa hin jiran isadha inni leencoon amma gara biltsiginnaa goreeyyuu ha dubbatu malee ganaa tadaraaddaruu qabna negosheetii godhuu qabna ni leencoon jedhe kana dhabaayise yoo dhuguma Itoophiyaawwannatiin kan nama hundumaa ta'a ta'e walitti haasa'uu qabna sichii jedhe dhugaadha kun immoo halkan tokkotti waan ta'u miti Oromoo garuu gabaabaadhumatti
warri Oromoo keessaa sagalee qaban amma tokko maal jedhan tokkoffaa artistoonni lama sirba baasan waanuma nama sanitti mu kana waa'ee Minilik maal kana walitti qabaniitu sirba baasanii artistoonni kun lamaan hiriyaan isaanii Hacaaluun biraa ajjeefamee waan isaan dubbatan hin jiru. Miidhaa Oromoo wanti isaan haasa'an tokko hin jiru. Isa Oromoon cafaqamu kana maaliif cafaqame jedhanii dubbatanii hin beekan. Waan biltsiginnaan kenneef qicatanii fudhatanii jiraachuu jilgeenfatanii biltsiginnaadhaaf jiraataa jiru. Har'a namichi kun Abiyyiin waan adda keessa rukuteef Abiyyiin faccisuudhaaf jedhaniiti kan isaan dhufanii sirba baasan. Oromoodhaaf jedhanii miti. Sobadha. Tokko kan dhageenye maqaa sirbaatiin deebiin kan kenname tokko kana. Kan biraan immoo aniyyuu dhaggeeffachuuf hin jedhaa. Sirba Teewodiroos. Kan jedhudha dhaggeeffachuuf jenna. Fakkeenyuma lamanii isiniif kenna dheete. Haceenitu jiraate maal jedha ture. Booddeen dubbadhasa. Garuu dhugaan Oromoo toora lamaan anamma isinitti hime kana keessa hin jiru. Dhugaan Oromoo achi miti kan jiru. Kan biraadha dhugaan Oromoo. Dhugaan Oromoo gaafa nuyi of dandeenyee hawwii uummata keenyaa dubbachuu dandeenyetu haasa'ama malee warra waa'ee Minilik isteetii Miniliktu na jalaa du'ee isteetitti sun deebitee ka'uu qabdii isa jedhu wajjiniin wal fakkaannee ituu dubbannu toora siyaasaa Itoophiyaawinnatii jedhu kanaafi akka nama jiru kanatti toora siyaasaa mooraa Oromoo gidduu wanti walaatti raarsan waan jiru sanatti hin fakkaatu. Wal danda'anii biyya tokko keessa jiraachuu hin danda'anii hin jedhuan. Hin danda'ama. Wanti walitti raarsanii tokko goona wanti jedhamu sun garuu bilaasha. Bilaasha. Homaa tokko iyyuu wanti itti walitti raarsatu jiraachuu hin danda'u. Jiraachuu hin danda'u. Kanaafi tumsa siyaasaa tolfachuun waan tokko. Tumsa siyaasaa tolfachuun waan tokkodha. Sirriidha tumsa siyaasaa tolfachuunis. Keessumatti yeroo ammaa kanatti yeroo itti Abiy tokko gamas kaa'ee tokko gamana kaa'ee gipheedhaan walitti buusee ofii isaatii barcuma isaa dheereffachuuf jedhu kanatti tumsa siyaasaa tolfachuun waanuma sirriidhaan jedhan. Keessumatti warra ganama amma gargalaatti waa'een siyaasaa isaan dhiphisu kaayyoon isaanii inni dhumaa siyaasa kan ta'e sirriidhuma. Homaa tokko miidhaan qabu. Homaa tokko rakkina hin qabu. Ilaa gidduutti asirraa tokko maal jedha seetu. Waan gaarii waan ta'eef jechuudha. Bakkee taa'anii haasa'uu fi biyya keessa taa'anii qabsaa'uun adda addaa jedha. Eeyyee yoomin tokko jedhe. Teewodiroos kaasa'uun garuu suma yoo biyya keessa jirta ta'e suma wajjin biyya keessa jira. Kaadiree biltsiginnaati kan akka kana haasa'u. Waan isheen haasoftu homaa waan hiikan qabnee fi isa kana gadi baasanii mataa rukutuun barbaachisaa waan ta'eef malee kanatti waan yeroon kennamus hin jiru. Biyya alaarraa miti kan qabsaa'amu woboonis biyyuma keessa jira. Warra Oromoodhaaf dhukkubsatanis biyyuma keessa jiru. Kanaafi wanti walta'iinsa siyaasaa tolfachuudhaaf harka wal qabachuudhaaf jedhamee kabeeffamu kuni baay'ee balaa guddaa baatee deema. Keessumatti Oromoon duukaa deemee deggera yoo ta'e waan akkasii kana. Hooyiidhaan duukaa deemnee deggera yoo ta'e Teewodiroos kaasa'uun waan inni sitti dubbatu ituunni waa'ee Minilik sitti himu duukaa deemtee deggerta yoo ta'e boor kan kolfaa taata. Dhalootatti waan himnu hin qabnu. Waa'ee Minilik ituunni sitti himu walta'iinsa siyaasaati jettee duukaa deemte yennaa ta'e waa'ee Minilik isaa haceen abaaree wareegame sanaa jechuudha. Isa deggeruun waan biraa. Walta'iinsa siyaasaa godhachuun immoo waan biraa. Abiyyiin morme waan ta'eef anis nan deggeraanii wanta jedhamu sanatu fudhatamu qaba. Abiyyiin mormuunsaa sirrii. Kaayyoo qaba waan ta'eef. Amma biyyatu na jalaa du'eedha miti
biyyanni jedhu Oromiyaan dabalatuu kan inni isiniin jedheefi gaafa Oromiyaan dhiidduu gaafa Oromiyaan boossuu hin dubbanne gurbaan kun biyya saamiti. Hin dhukkubuuni dhukkubbiin Oromoo san dhukkubu hin gammachiisaan. Maal goona wal sobnee? Hin gammada. Gaafa Oromoon haleelamu hin gammada malee isa argitanidha. Warruma gaafa gadi ba'ee Hacaaluu Mootuwaal Jawaarii Qaraal jedhedha amlaa gurbaan kun wanti dhossaan maaltu jira gara keenya. Kanadha wanti walitti araarsinu badaan jiru inni hin jedhuufan kanaaf. Karaa keessan qabadhaatii deemaanus karaa keenya qabannee deemna. Kana irratti olii wajjin hojjennaan waan gaarii. Waa'ee Minilik deeggaruun immoo wanta kan biraa yookaan immoo isa akka nama nagarreetti akka nama dhageenyetti bira darbuun immoo wanta kan biraadhaan hin jedhuu fi isaa fiyan. Har'a garagarummaa bulfanneetu waltaanee diina walootti bobbaanaani yaada gaarii. Angadheedhaan jedhu kanaan. Anis nan deeggara kan. Garagarummaa bulfanne. Teewodiroos garuu garagarummaa na buluusiin hin jenne. Kaayyoon koo kanadha, toorri koo kanadha jedhe. Akisi gaafa akkasii toorri koo kanadha jechuu qabda malee waan inni Abiyyitti dhagaa darbateef anis dhagaan darbadha jechuuni pirinsipilii dhabuudhaan jedhaan. Dhugaa Oromoo irraanfachuudha. Eenyummaa Oromoorra yeroo miillaan ejjetamu, yeroo eenyummaan Oromoo tuffatamutti lafa dhaabbannu walitti himuutu nurra jira malee walta'iinsa siyaasaati isa kana hin bulfannaa jechuuni yoo namichis bulchuuf walii galee gaarii. Walta'iinsi siyaasaa sirriidhaan jedhaa dhalaa. Namichis garuu bulchuuf walii galuu qaba. Malee nu haleeluu hin qabu. Ituu uummati koo dhiiguu, ituu inni cafaqamuu, ituu inni ajjeefamuu giddu galeessa taatee naan jedhaa jira. Giddu galeessa ati ani immoo moggaatti hin baafamee naan jedhaa jira. Kanaan waan wal fakkeessee dubbadhu hin qabu isiniin jechuu gooti. Kuni Abiyyiin deeggaruu ta'uu hin danda'u. Warra Abiyyiin deeggaran sirba baasaniiru kun. Abiy diinummaa inni Oromoodhaaf qabu dhossaa miti. Isa dhannin qulqullina toora siyaasaa kutaattaan keessatti itti deebi'a. Yoo akkas goone ituu namni kaayyoo isaa ifatti himatu nuyi kaayyoo keenya dhossinee walta'iinsa tolfanna yoo jenne toora himannaa politikaa Oromoo miidhuu ta'a. Miidhaa deemna booddee mogolee cabsina ofuma keenya. Ofuma ayyoo ammayyuu miidhamaa jira. Garaagarummaan jiru. Warra akkammaa kanaa wajjin garaagarummaan jiru. Garaagarummaa bu'uuraati. Garaagarummaa akkasa Oromoo gidduu garaagarummaa himannaa miti. Garaagarummaa wanta xiqqoo miti. Garaagarummaa bu'uuraati. Afaan Oromoo malee Oromummaa wanti jedhamu hin jiruu siin jedhaa jiraamu. Hin fudhattaa kana. Isadha wanti guddaan. Kanaafi Minilik Oromoo biratti maal akka ta'e beekamaadha. Minilik Oromoo biratti harkaa fi harma muraadha. Kana siyaasaaf jennee haasofna miti. Oromootu dhugaa qaba, dhugaa inni qabutu jira. Hoogganaa gaarii jedhee kan inni sitti hime Abiyyis Teewodiroos Kaasawuunis kan inni hoogganaa gaarii jedhee sitti hime sun Oromoo kan harkaaf harma muredha. Biyya Oromoo kan saame, kan cabse, kan salphise. Siyaasaaf jennee haasofna miti. Dhugaatu lafa jira. Dhugaatu lafa jira. Kana warra sabboontummaa Oromootti amananii Oromoodhaaf falman qofaa miti kan kana dubbatu. Dhugaan ammas niin jedhu kan. Warri mootummaa Haayile Sillaasee tajaajilan Oromoo ta'anii hin ta'a jedhanii warritti galan iyyuu dubbatanii barreessanii darban. Fakkeenyaaf macaafa obbo Bulchaa Dhaqaati ilaala. Isteetiin Haayile Sillaaseen Oromoodhaaf maal akka inni ta'e. Hamma itti aanaa ministeeraatti deemanii turani. Biyyi sun, isteetiin sun ijoollee Oromootiif Oromummaa akkamitti akka isheen ilaaltu. Beeki warri harkiif harmi murame badanii lafarraan banne sanyii qabu. Sanyii qabu.
OPDO'n yaadannoo kan dhaabde waan hin jirreef sitti hin fakkaatin. Waan jirudha. Waan jirudha. Waan ta'edha. Dhugaadha. Sana siyaasaaf jennee kanaa sofu miti. Wanta barreeffame, wanta irratti qorannoon taasifame, ragaan irratti corame lafa kaa'ame. Fakkeenyumaafan isinii kaase. Kanaaf tallaaquu marii inni siin jedhu suni harka muraa farma muraadha Oromoo biratti. Kanaaf himannaa siyaasaatiif jennee miti dhugaa waan jiruuf haasofna. Gaafa tallaaquu mariidhaan hin jedhamu lakki na biratti akka kanadha jettee toora siyaasaa keessa achumaan hawwii keessa achumaan himachuutu mala. Isa kana abbaan fedhe yoo gadde dubbachuu dhiifnu. Abbaan fedhe yoo mufate toora siyaasaa Oromootii fi yaadannoon seenaa Oromoon qabu maal akka inni ta'e dubbachuu dhiifnu. Abbaan barbaade yoo gadde. Inni sirba baases sirba isaa baasuuf itti fufuun mirga isaati. Lafa biddeen nyaatudha waan ta'eef. Inni hawwii aangootiif jedhee sirban dhaggeeffadha jedhus mirga isaati. Lachuu ijoollee Oromooti. Warri dhugaa Oromoo dubbachuu barbaadnus dubbachuu qabnaadha. Sagalee ol kaafannee. Namni yoo gaddes yoo mufates wanti goonu hin jiru. Dubbachuutu nurra jiraata. Toorri siyaasaa Oromoo qulqullina dhabaa jira kanaaf kan hin jedheefi warra dhimma Oromoo irra dhaabbatee dhimma Oromootiif dubbatu of danda'anii dubbachuu isaaniitu hamma barbaadamu ta'aan jiru bara kana keessa. Warri Oromootti namanne dhimma Oromootti warri namanne waan dubbataniif miti. Nisinitti meera isaanii mormuurraa homaa waan argamu. Homaa waan argamu. Wanti waarraa argamu kan kee irra dhaabattee kan kee adeemsisu. Warra waan sana dubbatantu warra dhugaa Oromoo kana dubbatantu sagaleen isaanii waa'ee uummata isaanii irratti akka malutti dhaga'amaan jiru. Akka ta'utti dubbatamaan jiru. Humna dorgomtummaa siyaasaa agarsiisaa jiran. Humna dorgomtummaa siyaasaatu mul'ataa jiru. Humna dorgomtummaa siyaasaa dhimma Oromoo irra dhaabbatanii dhukkubbii Oromoo giddu galeeffachuudhaan hawwii Oromoo giddu galeeffachuudhaan waan lama hawwiinis dhukkubbiin isaas wal duukaa galma tokko tolfanii tocho'uun hojii yeroon gaafatudha. Yeroo hundumaayyuu hojii yeroon gaafatudha. Isa kanaaf akkamittiin dhugaa Oromootuun laaffisin akkamittiin akka waa'ee Oromoo deemsisuun danda'amu fakkeenya lafaa qabna. Lafaa qabna. Diina fuuldura dhaabbatanii dhugaa Oromoo dubbachaa Oromoo walii wajjiniin hiriirsuun akkamittiin akka danda'amu fakkeenya lafaa qabna. Yeroo sochii qeerroo sana fakkeenyi isaa lafa jira. Yeroo sanatti akka amma gurbaan Tewoodiroos Kaasahuun kun dubbate Hacaaluun kophaasa toora siyaasaa Oromoo bakka bu'uudhaan kophaasa sagalee ta'ee ture akka gurbaa kana. Har'a namni waa'ee Hacaaluu haasa'u hin jiru. Oromoos dabalate waa'ee Tewoodiroos haasa'aa. Ani isinitti meera gurbaan kun namatti tuffattee dhiiftu miti. Sobe maal godha? Kanaaf irraa dubbanne. Kan keenya jennee kanaaf dubbanne. Kan keenya dubbachuu barbaannaa jennee jechuudha. Kan itti homaa gatiin qabu jettu miti. Siyaasa biyya sanaa keessatti sagalee qaba. Gama Oromootiin garuu aartistiinis, eliitiinis kamiyyuu sagalee dhabee jira. Kanaaf mee yeroo sochii Oromoo sana keessa yeroo Oromoo leenca ta'e bahaa lixaa kaabaa kibbaa walii wajjin ba'e sana keessa wanta Haceen hojjetaa ture walii wajjiniin
wal hayaadachiif gaariidha waan ta'eef. Gara sanitti dabarra muuziqaa booddee. Hayyee daawwattoota keenya walitti deebineerraa gidiraa fi jabina Oromoo rakkoo qulqullina toora siyaasaa mata duree jedhuuni waan jalqabnee itti fufaa jirra. Kutaa lamaan tokkorraa gabaabinaan dubbanneerraa jalqaba irratti gidiraa fi jabinni Oromoo maayinni kan inni amma keessa jiru kan jedhu haasofne. Isa booddee immoo waa'ee rakkoo qulqullina toora siyaasaadhaan irraa hamma ta'e dubbadhe. Amma immoo fakkeenyi nu lafaa qabnu maaloodha. Yeroo gidiraan akkasii dhalatutti akkitti Oromoon of ta'ee giddugaleessa dhimma isaa giddugaleessa godhatee tocho'u maalidha fakkeenyi nuyi qabnu kan jedhu irraa haasofna yeroo qeerroo sana kan jedhu yeroo sana keessatti fakkeenyi guddaan nuyi qabnu Hacee Hundeessaa. Har'a waan darbeef waa'ee Hacee dubbachuun waan hafeef. Har'a mata duree kan ta'e Oromoo biratti teedii waan ta'e. Ani isinitti meeraadha. Warri teedii deeggaruu barbaadan mirga isaaniiti. Inni iyyuu mirga isaatii. Yaada siyaasaa Itoophiyaan qabdu keessaa tokkodha. Nu immoo lafa fakkeenyi keenya jiru haasofna. Lafa garaan Oromoo jiru dubbanna. Hawwiinsaatii fi dhukkubbiinsaa maal akka ta'e isa dubbanna. Hacaaluuni murannoonsaa murannoo akkamii akka inni ta'e hundi keessan kan yaadattanidha. Hundi keessan kan yaadattanidha. Isa keessa deebi'ee isinitti mufne. Fakkeenya jedhee kan inni isinitti himaa jirus qabsoon Oromoo hundumti isaa waa'ee Hacaaluuti isiniin jechuudhaaf miti. Madaallii akka hin saanneef. Madaallii irraa akka hin ceeneef. Garuu Hacaaluun yeroo sochii qeerroo sanatti mataa ture. Sochii inni godhaa ture sochii guddaa ture. Muuziqaa inni sirbaa ture Oromoodhaaf bahaa lixaa kaabaa kibbaa hooggansa ture. Hooggansa ture. Gama kan biraadhaan Hacaaluuni aayikanii aadaa duwwaatu hin ta'in hoogganaa siyaasaa ture. Waan dagatamaa jiruuf jechuudha. Maanni wanti Hacaaluun godhaa ture? Hacaaluun dhukkubbii uummata isaatii akeekkatee dubbateetu akka misaa'iliitti dhufee tokkosa. Abalu fa'aan maallaan jedhu na hidhuu danda'u, na ajjeesuu danda'u kan jedhu Haceen qabu. Akeekkatee ilaaleetu dhukkubbiin uummata kootii eessa jira? Maal ta'aa jira kan jedhu keessa taa'ee ilaaleetu galmeeffateetu yaadaloo itti tolfatee muuziqaa itti tolcheetu akka misaa'iliitti dhufe tokkosa. Misaa'ilii awwaantiin isiniin jedhu akkamittiin akka inni diina raasaa ture waan hundi keessa yaadattani. Hooggansa siyaasaa ture. Diina immoo kan mataa haleelu ture. Dhumarratti namichi sun kan inni Itoophiyaa Broadcasting Service irraa akkamittiin televizyiiniidhaan darbaa Hacaaluunii jedhee kan inni komate misaa'iliin isiniin jedhu kana ture. Sirba miti. Sirbuma waan ta'eef miti. Misaa'ilii ture. Hawwiin Oromoo maayinni kan jedhu madaalee ilaaleetu yaadaloo itti tolchee dhukkubbii isaatii wajjiniin walii wajjiniin dhukaasa fide. Yoona kana yeroo Oromoon salphatu, yeroo Oromoon tuffatamu, yeroo Oromoon cafaqamu, viidiyoo waraabamee yeroo gadhiifamu, qeen Oromoo abidditti kaa'amee yeroo gubamu, yeroo Oromoon buqqifamu,
yeroo itti kolfamu eenyummaan isaa tuffatamee biyyan qabdu yeroo jedhamu haceen taa'ee malaala ture. Akkasinitti fakkaata. Calluma jedhee taa'ee anaaf naa toleera jireenyi koo. Manni koo ijoolleen koo haadha manaan koo qe'een koo hundumtuu nagaadha. Ana maaltu na dhibe jedhee taa'ee ilaala ture. Artistoonni Oromoo har'a jirtan kana waan taataniif kana jedhaa. Tasumayyuu kanan godhu. Godhee isin beeku waan ta'eef jechuudha. Inni gaa qooda ofii gumaachee hojjetee darbe. Jireenya sadarkaa olaanaa, jireenya kabajamaa jiraatee wareegame. Jireenya seenaa Oromoo keessattis, seenaa cunqurfamtootaa keessattis jireenya jiraatamu jiraatee darbe. Hacaaluu. Har'a Abiy waan isa ajjeeseef, kan akka Abiyyi tokko immoo har'a as ba'ee waan dubbateef, waa'een Hacaaluu ukkaanfamee hafuu hin danda'u. Waa'ee Hacaaluu dubbachuuni waan boriiti. Waan boriiti. Waan egereeti. Kanaaf irraa haasofna. Kanaaf isa yaadachaa deemuun baay'ee murteessaa. Maaliif haasofna? Oromoo waliin ta'ee dhimma ofii giddu galeeffatee akkamittiin yeroo gidiraa keessa socho'uu danda'a kan jedhuu fi hojiidhaan mul'atee waan tureef yeroo sochii qeerroo keessa. Fakkeenya kaaseen isinitti dubbadha. 2013 yeroo kaasee baasu Hacaaluun jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jira. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafata taati. Tokko nyaatee tokkon taa'u wal gaggalaafata taati. Kun roorroo Oromooti malee sirba qofaa miti. Roorroo Oromoo irra ga'etu akka kanatti fideef. 2015tti kan isin beektan namni afaan Oromoo hin beeknes kan baay'ee dhaggeeffataa ture Laalgalootoo. Gaafa sirni Iyaadeg maaster pilaanii jedhee fudhatee gadi ba'utti biyya Oromoo qircachuudhaaf yeroo itti gadi ba'anitti hin ta'uu jedhe. Achuma taa'ee akkuma gurbaa kana achuma taa'ee Laalgalootoo gullalleen kan tufaa diiganii gaara sanaa gaara diigamuun mallee nu baasan addaan baane nuti addaan ba'uun mallee jedhee morme. Kan inni jedhe kana Finfinneen kan keeti sirkaan fudhatamu irraa hin buqqaatu. Biyyi kee giddu galeessarraa gara alaatti diigamuu hin malu jedhee gaafa inni waamicha Oromoodhaa dhiyeessu Oromoon jalaa owwaate. Jalaa owwaate. Bahaaf lixaa kaabaaf kibbaa jalaa owwaate. Hin tocho'e. Qalbeeffadhaa. Oromoon rakkinni isaa gaafa sana miti kan jalqabe. Rakkinni isaa gadi fagoodha. Hawwii mataa isaatii qaba. Kana balbaloomsuu keessattis namoota baay'eetu gumaacha ba'e. Fakkeenyi Hacee garuu dagatamuu hin qabu kan jedhudha kan inni dubbataa. Boriifis fakkeenya, har'aafis fakkeenya waan ta'eef. Kanaafan waa'ee isaa dubbataara. Warri hinaaf ta'e yoo jiraate. Kan madaallii dhabsiisuudhaaf gumaacha namoota baay'ee gumaata qeerroo bal'aa madaallii dhabsiisuuf. Fakkeenya waan ta'eef. Jalaa owwaate. Maaliif dhimma Oromoo giddu galeeffatee dubbate? Dhimma Oromoo giddu galeeffateetu dhukkubbii sana hawwii isaa wajjiniin waliin qabeetu akka misaa'ilaatti dhufe tokkose. Gaafa sana Oromoon rasaasa dura dhaabbachuun homaa tokko natti hin fakkaatu jedhanii ijoolleen Oromoo akka isaan itti gadi ba'an argitaniitu. Gaafa sana
Gaafa Oromoon baalixaa kaabaa kibbaa leenca ta'ee tokkummaadhaan ka'e. Guduunfaasa galma barkumeetti dhaqee kenne. Hacaaluu dhumti. Isuma si yaadattan wal yaadachiisu wayyadeen. Galma barkumeetti dhaqee qajeelfama kenne. Sirba miti beekaa wanti sun qajeelfama siyaasaati. Qophaa'i. Farda kee qopheessi. 4 kiiloof situ malee. 4 kiiloof situ malee. Hinjoon ja'in gamasii gamana hin ilaalini. Eessaayyuu namni dhufee si oolchu hin jiru duutee dhumte. Hamma yoomiitti deemta nama gabbartee dadhabdee ka'ii qabadhu waan gochaa. Situ malee 4 kiiloodhaaf. Kan jedhu dubbate. Wanti qajeelfamni kenne sun warratti qophaa'ee jiruuf bu'aa buuse. Maaliif hooggansi Oromoon qophoofne? Hin qophoofne. Kana waraabessatu nyaata. Gaafa firiin Oromoo nyaatamuu barummoo dhufee ammas galmuma sanatti ammas achuma dhaabbatee fuula isaanii dura Abiyyi faa Lammaa faa fuuldura dhaabbate. Ammas achumatti itti dhoose. Itti dhoose dhufe. Isaayaas faa dura dhaabbate. Dhufee itti dhoose. Injifanneetuu jirru roorroon nurraa dhaabbachuu didee duunee diinni kun rasaasaan nu akaa. Mi'eessoodhaan baaseessaan baasee nu akaa jira. Nurraa dhowwaa yaa fira. Nurraa dhowwaa yaa biyyaa ta'uu baannaan qeerroottaniyyaa. Eenyutu irraanfata kana? Giddu galeessummaan inni qabu giddu galeessummaa dhimma Oromoo ture. Kana duwwaa miti. Barkumee kana dura haa ta'u boodee haa ta'u noottii koo hin ilaalle. Gaafa Abiyyi, I think barkumee kana duradha. Gaafa Abiyyi artistoota Itoophiyaa jedhee Oromoo keessaa Hacaaluudhaaf namoota lamaan tokkotti dabalee waamu warra akka teediitiin galma guutee dhufee gaafa inni haasa'uudhaaf dhufu Hacaaluun dhiitee ba'e. Leenca akkasii dhabne. Dhiitee ba'e. Gadi ba'ee dubbateera miidiyaatti. Hin yaadattu. Achi ilaalee as ilaalee jennaani ijoolleen Oromoon jirtu. Jiraa kun har'a. Aan argadhee jennaan maalla dhibe kan jedhutu jira. Oromoon hin jiru keessa Itoophiyaa dhame waan waamame keessa Oromoon hin jiru jedhe. Dhiitee ba'e. Warra akka ta'ee Firoochi keessa guuttatee gaafa inni Itoophiyaa dhees ba'u jechuudha. Hin ta'u kana miti. Wanti nu barbaannu kana miti. Hin ta'u jedhe. Gamasii gamanaa awwaakkabanii isa booddee muummicha ministeeraa saaxiltee. Hin saaxilteeni. Kanaafiyyuu abidda kanarraa dhaamsii jennaan amma immoo deebi'ee dhufe immoo akkuma yaadattan warra qopheessedha. Maaliif waatu fooyya'aa hin fooyya'aa wanti kun jedhee waan yaadeef jechuudha. Ergaa koo dabarfadheera waan jedhee yaadeef. Artistoonni Oromoo har'a jiran kan Abiyyiif sagadanii bulan malee kan dhugaa Oromoof dubbatan hin jiran. Hin jiran. Gara guduunfaatti hin deema kanumaan sagantaa kana xumura. Maaliifan wantoota kana sadan dubbadhe? Tokkoffaa. Miidhamni Oromoon har'a wanti inni keessa jiru kan hin jalqaba irratti isinitti dubbadhe kun kallattii siyaasaa qulqulluudhaan hin hoogganamu taanaan rakkina walitti himuudhaaf gadda walitti himuu qofaa ta'ee hafa. Yeroo itti qabsaa'uun irra jirutti Oromoon yeroo itti dhimma isaa dubbatachuun irra jirutti rakkina duwwaa walitti himaa gidiraa duwwaa walitti himaa jiraataa jechuudha. Qulqullinni siyaasaa rakkina ta'eera kan hin jedhaa jiru an
Garagarummaa jiru dhiisuu qabnaa miti. Garagarummaan ituu jiru Oromooni lolee mo'atee injifatee agarsiiseera. Kallattiin siyaasaa qulqulluu ta'e of danda'a kan ta'e dhimma Oromoo irraa kan dhaabate gara hooggansaatti jijjiirameen dubbatu taanaan asin ba'u taanaan rakkinuma duwwaa walitti nuu ta'a. Waa'ee sochiisa yeroo qeerroo jechuu koo miti. Maaliif wanta akkasii dhaloota keessatti al tokko qofaadha kan inni dhalatu. Yoo inni deebi'ee Oromoo keessatti dhalata ta'e nan shakka. Sochiin jiraachuu danda'a akkasa yeroo sanaa garuu waan ta'u itti fakkaata. Malli wanti amma jiru kallattiin amma jirus kallattii sana waan hin taaneef qawweedhaan wal loluudha wanta amma jiru garri caalaansa. Lammaffaa Hacaaluun inni kan Oromoo wareegame. Akkuma sila siniin jedhe waan hojjechuun irra jiru hojjete haftee guddaa nuuf dhiisee darbee. Haa ta'u malee eliitiin Oromoo har'a wal ta'ee Hacaaluu ta'uu hin dandeenye. Hooggansa Hacaaluun kennu sana kennuu hin dandeenye. Yookaan hooggansa yeroo qeerroo kennamaa ture sana kennuu hin dandeenye. Baay'ina confusion, baay'ina joonjee Teewodiroosii hin deggeraa hin deggeru kan jedhutti goree sadarkaa sanatti gadi bu'ee jira. Wantoota kana ilaalcha keessa galfanneeti kan tocho'uu qabnu kan jedhuuni sagantaa biraadhaan hamma walitti deebinutti nagaan naa tura fayyaa ta'a.